maanu medikaalati birrini immoo kun dhibbi tokko immoo kan tikkeettiiti waan akkasitti okay jedhee guyyaa arbii sana dhaqee wal argine gurbaashiin duriyyee wajjin sagaagaltee jettu sana hiriyaashiitidha ishee wajjin jiraayu guyyaa sana jechuudha viidiyoo waliin waraabnellee ni qaba sumayyaadhe gurbicha sana dhe maal keeti gurbaan kun ennaan sadiiqa kootii na gargaaruudhumaa fi nama narraa eeguudhaaf nafaana deemaa jiru ayyee lakkoosa naa kenni mucichinaan jedha lakkoosa maalisii kennannaa lakkoosa abbaata irraa fudhatee hoggaan gadi naa dawwalee achi mucayyooni isa ittaan deebi'a rakkoon qawwaa'ee birri kootiin dubbadha. Isa waa'ee laabii kiyyaa otuman baalageetes dubbachuun hin barbaachisu hin jirreetu narra kaa'e waan ta'eef achumaanii otuman taa'aa jiru gurbicha kana suuraa wajjin ka'ee jira suuraa noormaalii suuraa qullaa wajjin hin kaane. Suuraa noormaaliidha mucaa kana ni beektaa mucaa kana isa gaafsana si waliin jiru sana akkami sumeetiin fuudhanii kaasi godhadha malee jedhee akkasumaan jedhaa jira mucicha sana itti erge jechuudhaan ofuma kiyyaaf jechuudha yeroo sana mucicha kanaan jedheen akkasumatti suuraa iyyuu ta'e mucicha kana naannoo inni duriyyeedha haadha manaa lama qaba dhiisi bilookii ustaaza Awurooppaa tokkos siif maraataa irraa kaasi godhachuu fi ettee ustaaza kana beektaa yaan jettee rikoordii ishiillee jira jechuudha ustaaza kana beektaa si wayiskal si gaafadheetti maal ustaazni kun jennaan mucicha bilookii atte achumaanii mucicha sana bilookee ka'eeni gaafa kana ustaaza kana wal barsiiste maal nikaa godhamii fi maal nikaa godhamaree Awurooppaa deemtanaan hin jenneen jedheen rakkoon qawwirriin kan keessiif deebi'a maal rakkatteeti wanti jammaramee jiru waan ta'eef naan jette akkasii okay jedheetini ittiin anaasee baraan jedheen achi ustaaza kanaan dhufee haasa'uu jammarraan asirraan deemtaa ji'a sadi keessatti asii xumuraa karaa kaayiroo deemtaa maannoo karaa Awurooppaa Itoophiyaarraas fudhadha qaxxitaa malee kaayiroon natti ishii biraa naan jedhe maal hojjetta kaayiroodha ustaan akkas naan jedhe sumee jedheen dhaqeen achumaan akka jettu jette akka inni birrii 200 harkaa fuudhu qabnaa walitti 100 horsiif ta'a yoollee akka tasaa ustaan kun booda shira sitti yaadee ustaazaan akkattuun jettee hin jedheen sumayyaan birrii 220 viizaa kaayiroon hojjetaa jirti yoo akka tasaallee viizaan kun waan gubate birrii kana naa kaffaltaa jedhi dhaqee amansiifadhu wayifansiin jedheetti achumaan ustaazicha birrii naa kaffaltaa usmeen akkas naan jette maalati yoo viizaan kee gubate amanamaadha jedhiidhaan gaafadnaan jette waan ta'eef akkameennan abshiree akka tasaatu viizaan illee gubate sii kaffala malee birrii sana sii kaffala malee wanta kaayiroo haftuu fi Awurooppaan bira dhufuu haftuu fi hin jiru jennaan akkas naan jedhe kala bakka silayyuu jaraani birrii hin dabarsine waan ta'eef ergati dhuftee as geessee kaateen birrii dabarsan jedhe waan ta'eef wanta hojjetame hin jiru abshirii akka ragaa siif ta'uuf immoo rikoordinaaf qabi lafa kaayyadhu itti kan maaliin jedheen viizaanii akka waan viizaan hojjetametti akka waan tikkeettiin hojjetametti booda ragaa siif taayoo namicha rakaata sitti godhee rikoordina bira kaayyadhu viizaan gubate viizaan hin deemanii bakka naneerumaa bakka viizaan koosaa gubatu waan akkasii waan jedhu lafa kaachuu qabda rikoordeetti. Okay jedhan ani hiriyaa kooti waan ta'eef waan ta'e dhugaan afaan haasofti waan ta'eef okay waan ishiin jette hundumaa nan godhe jechuudha. Baada kanaati namicha inni kaaftaas faraanfaa dhufanii abummaas faa dhufanii inni kan godhan. Achi inni kan godhamne namicha immoo waan irra ga'e hunda duratti meera jechuudha. Waan hundumaa waanta jiru waan alabbaan jala jala ittiin dhufu. Naa hello. Nagamo? Hello. Nagamara? Nagamara? Yes. Yeah. Agartu? Okay. Haaluma kanaanii namicha faana yaada dhuunfateenya waliin irra. Yaada ammayyuun naannaasaa jira. Walitti deemuu dandeenya ala namisa waa'ee politikiyyaa, waa'ee jireenya kiyyaa, waa'ee waan hundumaa naman ilaallatu asirratti dubbachuu nan barbaada. Gabaabsee waa si gaafadha. Sirriitti deebinaa. Ayyee. Awurooppaan si geessa innaa walii galtan itti faaqni keessan walii galtee Kaayiroodhaan. Yaa. Birrii meeqatti ergite?
Walumaa galatti birrii 220 Kuma dhibba lama digdama. Viizaa sii baaftee? hin baafne. Siin ergine? Siruma achi edda namicha faana haasa'ee namicha faana ture birrii isa siifan deebisanaan jette sana sumeenaa deebisiin jedhen achumaan siifan deebisa qo'e shir sumee kiyya siifan kenna qo'e akkaawuntii irraan qabu siifan kenna itti booda geessee maal jetti isatti suuraa mucaa wajjin kaateen itti ergaatti suuraa kan kaane noormaalii suuraa akkasitti ajjabadheen qabale suuraa maal suuraa maal wal xabbasa waa'ee suuraa maal nagalcheera fakkeenyaaf wal xabbasaa yoo feete akka waan ani booda ani abbaa mana sun rakkisu daabboo walii irratti maa kaayina koowwatiin sana miti kanan si gaafataa jiru abaluu waliin suuraa kaatee abaluu walii waa nyaatte sun waan galchuun qabu sana dhimma kee gubattaa maal nagalche deebisuu diddee siifan kenna naatu viizaan sii bahee si ergameera moo siin ergame si ergame boodarraa adeemsa keessa siif ergameera situ deemuu dhiisee viizaan kee gubatee ta'ee shimeerri suuraan sanaa ergin jedheen. Viizaan gubatee si ergameera moo hin ergamnedha gubachuutti deebina. Hin ergamne. Maaltu gubate reeyoo siin ergame? Hin gubatee dha. Bahee kee gubate moo utuun bahin qo'e? Utuun bahin gubate moo bahee kee gubate? Bahee ka'ee tati deemuu diddee teerumtee naan jedhe. Maa ijoolleen rakkadhe utuun bahin gubate jechuun na rakkise. Yoo bahe siidhaa ergama ka jechuun yoo bahe siidhaa ergama malee utuun bahin gubate jechuudha. Ilaa viizaan bahe kan jedhamu. Dhaggeeffadhu siif haa galu. Ilaa asirratti maal asii galuu qabu. Amma nikaa godhame miti'an. Nikaa godhamnaani namichi karaa abbaa manaa koo karaa Itoophiyaa irraan qarxisaa Awurooppaatti si fudhadhaa naan jedhe. Yeroo kana sumee akkaman godha waan akkasiiti hojjennaani bakka rakkoo tokko hin qabu birriin kan keessiif deebi'aa naan jette. Viizaan baheera garuu naan jette immoo jaanii viizaan baheera edda si shira. Ishi viizaa isa bahee ergin jedhee shira yaadde bakka gaafa kana siruu shira yaaddeef viizaan baheeraatti sumee jedheen ani risiitiin birrittiin si ergee qaba waa hundumaa qaba. Isii isa bahee san dirra sanyii naa ergii tikkeettiin immoo baheeraa isii citee tati deemuu diddee sirraanan deematte kan jedhu tikkeettii fi risiitii fi birrii jalatti tiraansfaar goote san naa ergin jedhee gonkuma isa naa erguu didde sagalee malee waan akkana natti hin ergine jarri naan jette rikoordii maleetta. Isuma achi deebistee dammoo tikkeetti muramaa si ergame. Naan ergamne sirumna kadhaddeen daddabe. Otoo isa naa erguu baatte ta'eeti otoo isa naa ergite ani isheetti hin dubbadhu ijaarsummaan namatti hin ergu. Yaani ijuma kootiin hin argine soba. Sumayyaa barreesseera ilaalteetti ijoollee Sumayyaa afaanuma Oromooti kan inni dubbataa jirru Sumayyaa wajjira jiraattee gasseeni ol seeni si barreesseera ilaalteetta meesejii karaa masaan jira. Booni itti bilbiltee taate. Taasuu diddee bilbilee jira. Okay, si egaa jirraa akka qabda taanaani soba sirra hin kaafne taanaani meesejii koo ilaalteetta kottu soba sirra hin kaafne taanaan. Yoo maallaqa kana fakkeenyaa fi keessaan qabdu dubbiin kun sirrii miti ta'e meesejii koo ilaalteetta bakkeen kunooti. Bakkeenis kunooti jechuudha. Yeroo uma gabaabaa tokkummaa wanti ani barbaadu jechuudha. Amaatu wallaahi soba riseetii qabaa. Ela tikkeetti. Soba itti abaaramu. Maaltu si soba godhe moo wajjin itti kennite moo dhugaan ilma waaqaati abbaa fedhe likkii galchina nuti attabsaa dhabnaan eenyuuf gadi hin jennu nuti. Gadi hin jennu nuti dhugaa barbaadna miti nuti. Asiif achiin barbaadnu nuti dhugaadha. Aduftu kunoo barreesseef miti aduftu Sumayyaan. Keessaan qabdu waan kana hin balleessine miti. Ijoollee haqaa dhaabbannu kaa. Fakkeessaa tokkoon barbaadnu eenyu nu taanaan. Dhuftee kana jennaan eeyyeen dhugaa irraa fudhanna nuti sobarran keenya jechuudha. Inni dhuftu taanarra shiggira allabbeet rakkoo jira jechuudha. Kan nuti kanan jedhaa jiru dhuftee dubbattu barreessee filaalteetti ajjala jirti jechuudha. Tarii feekiidha ajjala jirti barreesseera filaalteetti jechuudha. Ilaalteetti masanjaraan dhagasseentee onlaayinii gubbaa waan jirtuuf. Kan nuti barbaadnu abbuu haqaa dhaabbadha abbaa fedha ta'u. Akka barbaadnu. Mucaan immoo kana dura ijaazaa namaa buutee daabboo xabbastee nama nyaattee murtee namaa kennitee hin dhuddee sun azaaba biraati. Sun kaambii biraati jechuudha. Feetu gubattu xomboortu sana. Namni daabboo koo nyaateera jette akka sabtu malee no tokkee waa'ee birrii isheeti malee kanaa dubbachuun isaan irraan eegamu. Ustaanni tokko taa'ee kana gaafachuun haraam callaa. Ati qo'ase dhiisati bakka. Amma sagaleen qabaa fi. Kunillee jetteedha malee waan ragaadhaan ilaalame miti megabbaatu. Ajjala jirti ta'u ilaa Sumayyaa ajjala jiraatte waan jiru kan adda baasuu fi ilaa amaana tokko itti walitti kennan.
namni dhugaarraa duddubbee deebi'u hin jiru. Booda tarii rakkoon nu mudachuu danda'a. Amma nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Miidhamuu dandeenya. Ani gama kiyyaan isa waan duriyyee si nama jettu an sii dhiisa gama kiyyaan. Sala sii dhiisa rakkoon hin jiru. Yoo nan si arrabse duriyyee naan jedhe an takkaasitti bu'ee hin beeku si lolee hin beeku ana waan duriyyee jettuuf hin qabdu jecha badaallee sagalee ol sitti fudhellee dubbadhee hin beeku akka saahiba tokkottan si beeka seeni akka hiriyaa tokkottan si beeka. 100% immoo dhugaadhaan abbaa fedhe nu daangessu nu dhaabuu hin danda'u. Abbaan fedhe dhugaan nu dhaabuu hin danda'u. Harka irra qabaan barbaannu nuti. Hin dandeenya yeroon keenya bakka. Isinii galee? Yeroon keenya hin dandeenyaan isin jedhe dhugaa qabna taanaan hin dandeenya keenya abbaan fedhe nu daangessuu hin danda'u. Namuma fedhe kan nutti fiddanii agarsiifnee turre waan ta'eef. Kana waadaa ofii seenne jechuudha. Nu hin danda'u dhugaa isinitti himna nuti. Dhugaa irratti garuu malee sobaan jedhaan jiru. Soba namarra keenya jechuu barbaade miti. Kanaaf deebisirra eeggannaa tarii namoonni naqin jedha si dhowwan akkasii miidhuu deeman quba qabaadhu. Quba qabaadhu. Nuti jechuun ishee ka jalas gugannee dhugaan awwaallu duunee sagal gubanna malee qabirii koo ta'ara malee. Ustaazas ta'ee miti ustaazas ta'ee shamarras ta'ee eenyus ta'ee dhugaa qofa barbaanna. Nuti abbaa fedhe hin jilbeenfadhu dhugaa irratti. Abbaa fedhe hin jilbeenfadhu. Sumayyaan gasheen dhuftutti deeme hojii kee hojjetadhu maama yoo niitu eegaa jirraa ooltiin. Takka bira dhannaan nan gadhiistu qaalittiin takka bira dhannaan nan gadhiistu. Hojii mana hojii baay'ee waan ta'eef si galee. Ati ustaazotatti ergiteertaa kara keessatti namootatti dhiyaatanitti ergitee naaf akka deebistu Tergeen ture ustaaz Bilaal kan jedhan kan Awurooppaa jiran illee giruuppii walitti nu fidanii dubbannaani. Hanqi Sumayyaa si bira jiraa jennaani warra Sumaaleetii jarri viizaa ishee baase yeroo sana jara sanatti deebi'ee waa kana dubbachuuni natti ulfaata viizaan gubateera jette. Yaani immoo waan ani barbaade viizaa sana gaafa waa'ee yaalaniif yaalanii waraqaan ni jira risiitiin jechuudha. Tikkeettiin kee bararaan gaafa akkanaati waan hundumtuu kan jedhame waraqaan ni jira. Ani birrii isaan risiitii ishiitti dabarse nan qaba. Ishiin immoo kan jaratti tiraasfaar goote sana hin qabdu. Sagalee ishii isa dhagaa bakka fedhe taa'ee isiniin dabarsa. Ani afaan dubbachuurra booniyyee otoo sagalee bantee dhaggeeffachiistee bareeda ture. Akkas jettee turte jechuudha. Erga dirree xiyyaaraa geessee kaateenii jara birrii dabarsaa lamaan nyaa'uun miqnaatu wanti duddubbatti nama deebisu waan jiruufi jettee jechuudha. Ijoollee qoo yeroo tokko warra soba jedhuuf akka keessanitti namni isin biratti sagalee qabu namni isin biratti beekamaanii hin sobu. Miti akka keessanitti akka tokkummaatti noo hin danda'amu. Qophaa kiyya ta'a malee likkii isinitti maan as raggichee jechuudha. Likkii isinitti abbaa feetetti jechuudha. Namni beekamaan hin sobu akka keessanitti hin sobu. Kan isaa dhugaadha. Wanti inni dubbatu hundinuu dhugaadha miti. Kunoo dhugaa bakka bal'imna Sumayyaan kunoo wal beeknaa dawwalaan jira kaasaan jirtu miti. Bakkeenis kunooti nuti dhugaa barbaanna soba sirra kaa'uun barbaannudha. Waan jiru ifanuu godhiidha nuti hin dubbannu dura. Dura hin dubbannu waan jiru ifanuu godhiidha ifarraa barbaanna ifanuu fagootudha bakka wanti biraan jiru. Akka keessanitti immoo namni hin sobu ustaazonni hin sobu duriyyeedha duriyyee sobaa nu qofa soba jechuudha. Nu qofatu soba jechuudha amma. Sumayyaan eeggatti si'amanii jiranii? Eeggadda gaafa ustaaz Firaanfaa wajjin laayivii irratti waa'ee kan kee dubbatan yaamamte. Qoy yeroo tokko usni. Eeggadda ijoolleen shirratti goonaani halkanii. Naguma. Waamnaani. jirra. Maa inni nubanne innatti nubanne jettu maa inni wantichi maqaballeessii dhette gaafa seetti kan itti bireertamu kam. Lakki amma tokko dubbicha dhaga'een ture beektaa isii osoo hin ta'in gaaddeenyaa suma. Eenyutu sittime nama sittime nattiif. Mucattii kana footoo Sumayyaa gadhiifattee naaniin dhaqee gaafadheeni. Sumayyaa miti kan sittime. Sumayyaa miti gaaddeenyaa siin gaafadhe Sumayyaatti si qabu. Gaaddeenyaa Sumayyaan barbaadnu nuti qaama lacheen irraa dhugaa dhaga'uu barbaadna atti bilbilime yoo sirraa kaafee ayyaan itti bilbil. No, qoy usni dhagay. Nuti hiriyoota irraa nama kennaa irraa barbaadu dhugaa. Booniyyee irraa isin barbaadu. Itti dawwali Sumayyaa jara lamman irraa dhugaa barbaadna nuti iddee dhugaa hin jiru. Malee jara karraan hiriyaa irraa isin barbaadnu nuti rakkoon jiraachuu danda'a waan ta'eef emee afaan beektaa nuti dawwala. Laali tokkee lakkoofsa Sumayyaan qabu garuu akka inni jedhetti inni siinii sheekatti heerumi jette sunis akka viizaan siin sun hin baaneef miti. Namni suma keerii walii yaadu hin jira miti. Kana mucaan kana. Amma sheekatti jinni itti heerumtu
sheekattee rumtu daabboo sii namna nyaatu daabboo sii namna dhugu rakkoo mitis. Namni keeruma sheekattee rumuun rakkoo miti. Birriin sun viizaa baaseera moo hin baafne hallaqe. Baaseera yoo ta'e meera biizichi keessatti argame. Akkan dhageetti viizaa mucayyoo kanaa bahee fi yeroo jedhu. Meerreessa jira. Meerreesseera biizichi. Hin argamne fi akkamitti bahiraa jirta. Wanni sittuu diideelaa kunoo viizaan bahira jedhee itti ergame yoo jiraate nuuf hidhaa mucaa qabnee fannimna. Anis akkasiin jedhee baddura Sumayyaa fidiitii Sumayyaadhaaf isii kana wal biratti gaafa. Itti bilbilaan jira. Itti bilbila irraa kaasaan jirtu. Itti bilbili meesajii koo laaltee callisaa jirti. Qoy gaa tokkee maalamni yeroo dhuma hundi namaan ta'u qo'ishee. Itti bilbili. Garuu ati illee waan warra raggatna. Siin illee warra raggatu bira keenya. Sumayyaadhaan Sumayyaa fi kana yaamboo Sumayyaa si sana illee sillee nuyi tokko beektaa hiriyaa yeroo wajjiniin jiru. Barri amma waasi gaafan. Waan gaarii waliin waan Sumayyaa qoy miskiinni qoy. Nuti yeroo hunda sagalee miidhamtootaatti imanu gooddanyummaatti namannu dhugaa isinitti himnaa nuti. Sagalee nama bo'uuti nuti. Gooddanyummaatti namannu. Sababni isaa hiyyeessi sagalee hin qabne aboo hin jennu nuti maallaqa nyaatame. Dhugaan isaa barameen kun dhugaan aba'uudha. Nuti sitti nama gurguddatu si beekaa abaluti si beekaa isheen firan qabdu namni hin beeku mibbaan lagar yelle maa kiristaana hin taane ati maan nagalchee amantaan kee. Usilee miti amma garuu maa kiristaana hin taatu maal? Haqni haqa waan ta'eef. Adeemsa ilaal bilbilaan jira laal waa dubbachuun barbaadu Sumayyaa tokkummaan duriyyeedhaa biran naqu gatii isa jette gatii kaffalta nan beeka utuu hin dubbeetti ga'e gatii kaffalta garuu gatii si kaffalchiisuun barbaadu ati obboleettii kiyyaa gatii si kaffalchiisuun barbaadu utuu ati hin jaallatin akka si kaffalchiisu nan beeka garuu gatii si kaffalchiisuun barbaadu obboleettii kiyya waan taateef dogoggoruu dandeessa waan ta'eef an guyyaa tokko dogoggoree maqaa kee hamaan dubbanne waan ta'eef waan badaan dubbanne kabajuman sii qaba. Iktiraamu bareedaa isaan sii qaba. Kabaja bareedaa isaa. Guyyaa tokko kabaja kee illee balleessinee natti illee dubbatta turte jechuudha. Kana naa kennuun kee dogoggora. Akka obboleettii tokkotti immoo durbaatii dogoggoruu dandeessaa. Duriyyummaa naa kenniteef an duriyyeen ta'u. Ati nama gaariidha jetteefis immoo nama gaarii hin ta'uun sila nama badaa ta'e jechuudha. Tokki ati baalageedhaa gadi bu'ii Sumayyaa irra dhiqee tokki ati baalageedhaa gadi bu'ii Sumayyaa irra tigisti loobi musliim jetti musliim moo maal jetti kun ilaal laddayyuus akkanii fa'i jirti ilaal laddayyuus akkasii kin inni eenyu bitataa deemtutu jirti jechuudha dayyuus inni anchi maalatti karakka keetii kara 8 hin gubautu nargi binzeematti raqee wallahi Sumayyaan akka keetti malee kaa ta'uu dandeesse akka tokkummaatti hiyyeessaa walqixa akka tokkummaatti. አስረግጬ ነው ነግራችኋለሁ በአማርኛ አስረግጬ ወላሂ አከ ተኩማት ፈያመት አከዲ ወልት ዳን ቢጋናን ወላሂ ማልጉ አማ ወላሂ ዝሪታዘው ቱ ሲቡጫ ከ አረብስተኒ ኢላ ገሬሻ ዳጅ ነምኒ ከሰቱ ገሬሻ ዳጅ ታው አዋማ ጭቡን ዱበቲና ገሬሻ ዳሙ ጋፈተኒ ጆለን ተኮ ተኮ ገሬሻ ዳ ዱጋን በርባዱ ዮቴ ነዲ በካን ዱጋ በርባዳ ተንቤካ ዱጋ በርባዳ ተንቤካ ማለት ዱጋ ደብሳትን ቤክ ማቃ ገሬሻ ዳሙ ጋፈተ እንደምን ሲገለ መቃገሬ ሻዳ ሙጋፈቴ እንደሚነው ፍራካስ ፍራካስ መቃገሬ ሻዳ ሙጋፈቴ እንደምን ትክክል አይደለም። መቃም በለስ እንገሬ ሻዳ መቃን ከረባ በለሱ ዱይ ደባ ሚልስ ኢንሶ ዲደ ገተ በካሜራዱ ሰገሊቻ ደጋ ማኩማ ማዲ ወቶቶ ደጋ ሚወቶኩማ አቦ ሰገሌ ራማልፉነ ሱማያዩ ዋምኒ ኩኖ ከነመረኮ ቀቦ ከነው ማለቀ ኢላል አኒ ጋፈን ዱበዱ ከና yoo dhugaa qabaatte bakkeenis kunu farahaaniin nattee keessaan farahaan dhaqee akkaattinaa dubbadhu jettee farahaaniin waan itti sitti dubbachiifatta taanaan alsama hin dhageenyu kan guyyaan jiraa walitti gadi baala suuta jenne akkasitti naa dubbadhu waan hin beekne utuu wal biran fidin nama akkasitti dubbadhu ani ustaadaan walitti siqeenya qabaa abaluu walitti siqeenya qabaa nuti hin danda'amnu karaa kana irratti nama dhugaarraa dudubbeetti deebi'u miti wallahi billahi waraana akka amma funyaanitti ijaarrannee qabna kan dhugaanu waliin falu amma funyaanitti. والله أما فنياني دي ولا براجو دندين والله مالويا إيه مالويا فرماني مالي بالبلا في جرقا نمت بالبلا ميريوني سينيوني نو مكاريوني شو بالبلا كونو نرا كاسان جرتو بالبلا كاسي اندي ديكو اوكي وان دوبن نو ملين جرجرو obsa qabaanna balaadha nuti laa nun tokkosina
Qoy me amma me jechu tokkuma me waa tokko si agaafadhu Sumayyaa Amboo jechuudha. Ustaaz Firahan Faasii yaamne si gaafa isaa live seenan haqa dubbadhu. Yeroo dura galgala isaa mana giiftitti Sumayyaa waamnee turre Saaliyaan irratti daawwattee naani. Politiki ya dagai. Farahan kan inni irraa dubbate dhageeffadhu. Viidiyoo wayii argeera citaa. Bifa amantiitiin wal qabsiisee dubbate. Haqni namaa waan biraati amantaa waan biraati saa. Hin jaallannaa bakka jedhe. Kaniin gaafadhe tokkuma sanoo sontaane Ustaaz Firahanii Sumayyaa Tasfee kophaatti dubbachiisa. Gareen shaadaa qamiskiinaa hodhusse maal goonare. Saada wallagga. Dhageeffadhu katu. Mana miskiinitti falmattee mimmaan sitti koru. Wallahi miidiyaa kanarraan balleessa abbaa fedhan. Imanu tokkummaa garee shaadaa maqaan balleessi waan hin taane miira keessa seentee naaseen dubbadhu kadaraa dhoko garee shaadaa. Maalan balleessi re'aan maraatti garee shaadaa komintii jira. Asaakee kana fudhattee ol kaati bor ijoolleen. Way maal taate nagaadhaa ati usni. Garee shaadaa bira raqi jettee fandee deebise. Garee shaadaa maaltu tuqe? Warra komentii. Maaltu garee shaadaa tuqe ijoolleen maraattanii warra garee shaadaa jettee komentii barreessite? Uummanni maal ta'e duruu baddaa. Isiidhaaf ani hin deebiin. Haqa. Miskiin waa gaafin gaafadha garuu nama mucaan kun akka akkasiin qabdu bataan jira. Mucaan kun akkasiin akka qabdu Sumayyaa waamicha goona nuti. Wayaadhaa fi waamicha goona. Ustaz Ahmed, welcome baga nagaan dhuftan. Amakam. Ustaz Ahmed isa Ahmed Hussein. Okay. Sagaleen qabaa fi yaada biraan qabu qaal tokko sagaleen qabaa fi ijoollee dhiisaa baqa komentii dhawwaa dubbattanii namallee waan dubbachiisina. Ini ilaalee natti dhiise rakkoon qabu. Ano soora. Yoo na arrabsanisii yaadi rakkoon qabu maaliti. Hafasa min largish. Min rashal. Yammishal. Deemi faxaruu. Tammaa pilitoosa yoo qabaatte sume. Yoo dhufte taate inki min dhuftu barsii galee isheenii dhufuun barbaaddu. Nuftu garuu kenna sagalee sunis wanta shineen gadda viizaan na biran jiru naalaa bade bilbila koo keessatti isaa anaan immoo wallaahi billaahi watallaahi waraqataa si waan hunda darrasanyiin qaba beekan sitti erguu didee naan jette sagaleen jira jechuudha. Achumaan ani na sagalee kana immoo guddee ani immoo qaba kunaa dhaga'ama jechuudha. Sagalee shi waan hundayyuu dhageessisaa isa birrii natti ergii naati dirree xiyyaara geessu malee jaratti hin kennu waan markaa taa'u. Isa illee waa hundaa risiitillee qabaa waan akkasiiti bakka. Amma deebi hojjedhu ati gizeeti tokkummaa si barbaadetti deebi inshallah. Okay. Mijanneef micuyyuu mana madaamii dalagachaa biti gaala mootaa mitazim jettee teessu kalaas. Dirqama gaafa siidhaan jettee. Obsuun furmaata. Obsi loliidhat. Safarati dhugaarri. Nama keenya dhugaa hin fedhu bar dirqama feemasii bichaa dhugaa. Ilaalla geeffadhu. Namni keenya dhugaan arraba keessan kana boru ragaa sinitti baabboleeyyan gurra keenya kana ija keenya kana boru ragaa gaafatamnaa bar. Yaa asobsi isirraa inuma kenniti maallaqa irra jirus inuma kenniti maallaqa inni irra hin jirre immoo obsaan eegnaa waa tokkitti hima garwan. Cubbuun barbaannu mana keenyatti cubbuu fudhannee hin gallu. Amma garee shaadaayyuu dhiisaa waa'ee garee shaadaa waa'ee ustaazotuma dhiisaa faraanii dhiisaa amman dubbasinaayyuu. Nuti cubbuu fudhannee hin gallu. Faraa waamuu didee waamee dhiisaa sana. Inuma dhiisaa sana. Faraan irraa rakkoo hin qabnu. Faraa waan itti himame dubbachuu danda'a waan ta'eef. Faraan waan itti himame dubbachuu danda'a.
sana akkasumatti adeemnu jechuudha. Eenyu irratti qabee irratti sana akkuma eenyutti dhiisuudha. Inni murteessaan suma yaaduma qofa. Dhimma kanaaf suma yaaduma kan itti gaafatamu suma yaaduma bakka abbaan fedhe yoo ta'e himachuu dandeessi namni akka itti fakkaatuufi akka eenyutti dubbachuu danda'a. Garuu dhimma kana kallattii itti gaafataman gaafa sana fakkeenyaaf namni quba qabu hin jiru. Gaafa itti kennitu namni quba qabu hin jiru dhugaa dubbanne itti gaafataman garuu suma yaaduma qofa. Suma yaaduma qofatti itti gaafatamti. Maaliif yoo ofirraa deebisuu dandeessi abbaa fedhe bakka buufattee namni sirraa naa waliin haasa'uu danda'a yoo ta'e danaa sa'aadhi. Nama bir tokko inni ilaallatu jechuu barbaadetan. Inni lammaffaa immoo nuti sumayaa miti. Sumayaa tasfaa'ee miti. Abbumti fedhe dhumnaan yeroo ilaal. Booda ramshaatti itti fufa jechuudha. Gara ramshaatti itti fufa. Abbumti fedhe dhumnaan sumayaa miti. Egaa miskiina bo'uun sagalee hin qabne bo'uu inni gooddanyaan kooti akka kolfu wanti jedhamu hin jiru. Haqni eessa jira jedhanii haqa ilaaluudha. Namni ilaaltanus immoo dhugaa dubbachuun namni nama taasisa waan ta'eef haqni eessa jira jedhee haqa ilaaluu danda'uudhaa qaba malee inni kun natti siqaa kun natti siqxu kana nan beeka kana nan beekuudhaan hojjechuun hin taatu. Anamman tana kanan beeku sumayaan beekama. Sumayaa duriyyummaa naa kennite hin beeka malee wallaahi tana kanan beeku ani eessatti akka dhalatte hin beeku eessa akka dhufte hin beeku. Sagaleen miskiinaa immoo dhagaamuu qaba inni aman dhagaanutti. Dhagaamuu qaba inni asuma waamicha sii godhaa jirra kabajamtuu keenya jennee si waamnamu maal jenne waamicha sii godhaa jirra usni dawwalii waamatileeti sagalee gaafa bdiuseen maallaqa namaa nyaatu garuu tokko kan natti fide si gaafa keetii sirmaadhu ka geeftii ko kan natti ergaa turte abdiuseen qaallittii wayi nyaate warra isaa waliin jechuudha. Maal maqaa warra abdiuseen simiti kan tokko warra abdiuseen informeeshina naa kennaa ture jechuudha maallaqa namaa nyaateetti. Akkuma sana kan ofirraa isi dhaamsu ibidda ofirraa dhaamsu qophaa'uu qabda jechuudha. Abduuseenis nyaate moo? Abdiuseen miti. Riskiin maallaqa namaa nyaateetti yeroo hedduu naa deddeebisaa turte naa bilbilaa turte ibidda ofirraa dhaamsuun bareedduudha. Warra abdiuseen jechuudha. Ibidda ofirraa dhaamsuun bareedduudha jechuudha barbaadeetan maaliifi kan ofiitti si hirmaayyuu bareedduudha kan dabaa qaboo osoo hin taane jechuudha baafanii. Birrii warra abdiuseen nyaate wayinatti fidee turte yaa warra abdiuseen maanni Toofiq maqaa warra abdiuseen riskiidhaa miti. Akkasuma riskii warra abdiuseen maallaqa namaa nyaateeti akkuma sana jechuun natti fide akkuma sana isiinitti fiddee irraa dubbaddoodhaa turte. Yaa raggatamuu qabu gara miidiyaatti dhiyaachuu qabu waaqni namaa galuu qaba naan jedhaa turte jechuudha. Caffeen kan ofiin hin balleessine sana. Garuu sana immoo hin balleessine sana yakkine natti fiduuti tankiun jedhaanii yoo dhugaa dubbanne akka namaa waan ta'eef. Immoo maal taate nama maqaa maqaa qomaa hin balleessi tokkummaati. Caffeen kan ofiin beektu mana namaa jaarsa deemte na isa jala yaa'u kan ofiin ilaaltu. Mana namaa jaarsa dhatteedhan. Amma kasiitti deemee egaa. Rakkoo qabu. Kun saayiba abdiuseen amammaa ku rakkoo qabu isaa. Kun saayiba abdiuseen amammaa ku. Okay. Ila amma kan ide ade wanta tokko na ajaa'ibu raamadaana warri soomuu deemtanii eegaa jira sumayyaa egaa dhufa dubbanna. Raamadaana warri soomuu deemtan akka namaa nama akkana seetti boo'u inyinyinyinyedhaa somdure. Wallaahi. Idiin immoo maal irratti fuute seene? Aasha hin baayitiin si godhaa. Dhagaa himee nageenya naatichi. Maal irratti fuute? Viizaa irratti wal lolanii waamicha godhaafii jira gaa. Ishi sumaya Aasha maal jette Aasha dogoggori keenya maa inni sirreeffanna? Ani sinirraa dogoggora hin qabu. Mucaashee sumayyaa. Jechuun anaan jette nama biraa no nama biraa dhiisi. Dhaggeeffadhu tokkuma. Tokkuma ustaas Farahaan mana bananii yeroo sa'aatii meeqa Waa'ee Farahaan sababa waa'ee Farahaan dhaggeeffadhu. Manni kee maalidha? Manni ustaas Farahaan maalidha? Sa'aatiin meeqa mulu ustaas waamanii ishee eegaa turanii bakka dhugaan jiru dabsitee iddoo kan dhuftee kan isheen maqaa namaa xureessuuf maafidha. Sumayyaan maallaqa namaa nyaachuun halaalaa. Sumayyaan qoy Habibti miti godhe. Sumayyaan maallaqa namaa nyaachuun halaalaa jechuudha. Sumayyaan maallaqa namaa nyaachuun halaala ta'ee osoo hin taane dhugaa qabu ta'ee. Miti Sumayyaan maallaqa dhibba lamaa wayitu jira dhaggeeffadhu. Alacha atattu dhaggeeffadhu tokko. Dhagee waan sitti himu. Erbe na dhaggeeffadhu. Nama dharrabsiin. Si raggatee sitti hima jechuudha. Nuti haqa irratti Ani sifaana haasaan qabu mani. Dhaggeeffadhu kan barbaadamaa jiru.
mee ishi ilaal dhaggeeffadhu. Aanan markan keessaa fudhadhattee maallaqa kaffaltu jechuudha. Masanjaraan gaayyaa namatti ergee bara. Ana sirratti dubbachuu miti. Masanjaraani kunoo kennaa fi booniyya kanaan deemaati walitti araarsaa jedhee soba jedhanu jechuudha kunoo. Ensan ingedde ustaz karaa keessoo የዛን ቀን ለምንድን ነው ያልመጣችሁት? ከነሱም deebaadhatu hattu hattuudha kun hattuudha kun jechuudha. Eenyu keetii yoo argan kennu nuti hattuudha inni malee. Jasba maallaqa hiyyeessa bu'aa jirtu yinna kana taasifacheette. Namni egaa maallaqa saadha bee ba'uu. Sagaleen koo jira jarri waaman sun jarri bana ni waaman sun. Koy boleessoo miitu godhatu xiqqoo waa argatuufani boleessoo miitu godhatu. Namni isin biratti beekamu maallaqa namaa nyaate halaala gaayis. Namni isin biratti beekamu waa'ee ustaas tokko wanti ustaas ilaallatu tokko hin jiru kun. Namni isin biratti beekamu maallaqa namaa nyaate halaala. Halaala inni bakka halaala jechuudha hiyyeessa bo'oo jechuudha inni firan qabne. Inni namni hin beekne bo'uu mirga jechuudha. Obboleessoo ana asirratti dubbachuu miti ilaa dhaggeeffadha. Ani yeroo afurii ol natti himame takkaa irraa dubbadhee hin beeku. Kunoo kennaa fi booliyyee natti himnaan deemaa jaarsummaa dubbadhaa jedhanii biraa deebise. Mucaan tokko jimmadhaa dhuftee natti fidee natti himnaan deemaa walitti araarsaa jedhaniis. Amma miti jechuudha ji'a tokko dur.